umriisi waggaa 16 qaraatii dhiiste ummaan si akkasi jetteen takii qaroo takii horuma jetteen michoonis jiru isiitii horuma filatte jechuudha akkasuma qaadimaanis dhufeef alhamdulillah niqaa godhan ammoo waqtii dheertuu booda guyyaa aruuza isiitii dhufee jechuudha aruuza godhuuf deeman akkuma beektanitti guyyaa aruusittiin koofeera dheeyitee tottolfattee babbareeddee gabbaatee jechuudha akkasii fuutee haati koofeera geessite michoo tolchanii ta addaa tana godhanii gabbaasan jechuudha koofeera keessa haati gammachuu keessa bareedina isii michoo isii akkasii bareedu hin agarree jechuudha haati duraan tana mana isaa qaraatumaaf wanni dheeyitee qooshaa dibattee deemtu agarti michoo bareedina isii yaa salaam bareedinni kun eessaa dhufe yaani kaafaaroo addaatiin faarsite jechuudha akkasitti fuudhanii saalaa geessan gizee saalaa geessan saalaa aruuzaa jechuudha aruustichaa fi isii wajjinaa gattataanii namuu dibbee ajaa'ibaa tanatti jira michoon jidduu tana boo'eessatti gadhiiste iyyitee michoon maal taate jaanii gizee itti dhaqqa michoon ani ijaanin argu itti iyyuu eegalte jechuudha haati bismillah jaa michoon tiyee jaan agartu itti iyyite achi akkasitti gizee namuu waliin dhufanii michoon ijaan arguu dadhabde jechuudha tattiin boodaa akkasitti aruustichinis firraayee michoon ijaan agartu maal godha firraayee jechuudha akkasii fuudhanii firraa mana galchan san booda haakime hin geessin hin qabanii jechuudha akkasii guyyaa kaan sheekha bira geessan sheekhinnis maal jeen booda irratti michoon tun namni ijaan isii seene hanga du'uu malee haasidni iji isii seente san irraa hin bahuu jeen jechuudha maal godhan hanga namni san du'u eeganii jechuudha fuudhanii mana firraa deebisan zamana dheeraa booda michoon osoo kilaasii isii keessa taa'u jirtu iji isii banamteef gammachuu keessa michoon fiidee iji tiyeenaa banamte itti obboleettii isiitiif himte jechuudha obboleettii isii gammachuu keessa ummaaf dawwalaa jaanii gizee silkii dawwalan ummaasii silkii jalaan kaastu nama biraa jalaa kaase ummaan teessan haakima jirti jaanii makiinaan garaan galtee akkasii fiiganii gizee haakima dhaqan ummaan isaanii duutee jirti kanarraa maaltu isinii gala michoo tana namni ijaan seene ummaa isiiti jechuudha akkuma oromoon baantu jaalala keessa haatinuu ilmoon nyaatti jetti oromoon saniifuu waan bareedaa takka gizee agarre khalqii rabbii babbareedduu hunda gizee agarre hittaamaa ilmoo teetillee hin taane maashaallah irraa jechuun dirqama jechuudha mushatii ijaan seena osoo hin taane sheeyxaanaatu si cinaan seenaa jechuudha saniifuu maashaallah jechuun dirqama saniifuu bilisi ableekiya ani jannamaan nyaadha ambodaadha hin ceena maashaallah waan bareedu takka yoo agartan maashaallah jaanisin jaa jazakumullahu khairan nabii khayra salawata musa alayhi salatu wassalaam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah.